waraqaan baate fi dhageenye gammachuu qaba akka jiru sujuuda shukrii buune amma sheeni guyyaa kana yeroo tokko kanatti jala wajjira dabalte namni osoo hin beekin gizee beekaa sujuuda namni kun dubbaa waachutti sheeni guyyaa kan guyyaa sanii gammadee ayyoo baakuu jannata seenee walii qaafaa gammadu se'u waa raafatu ilma namaa kana waan guyyaa sanii waan raafatamtullee fakkaatu beekumsa malee sheeni bara waraqaa fi deeqa ol seene kana ka'ee gaaraa baasee nama kenna sitti nama kenna haalitti nama kenna kafuudhee kun lafa kaawwan beeku waraqaa san duuba akka waan waraqaa jannata namaa kennamtetti namuma fatii makkaa jabsite si akkaataa waraqaa sun itti fuudhamtes adeemsa dheeraa qabdi sun seenaa sheeni sirriitti hordofee irraa waraabamuu qabu annuti waan qaraatii keenya wajjin wal qabatu irraa tuttuudha malee akkasitti amma gaa sheeni waraqaa san gaara fannifatee amma garaan keenya qabbanaa'e amma qaraatiin duraan masjida xiqqishaa keessatti qaraan osoo gamana sun baatee masjida ammaa kana masjidni kun amma xiqqaate malee masjidni kun masjida gas bal'aan jiru yeroo isaatti nuti numattitti dachee siraaree qaba amma gaa qaraatii keenya rabbiin hagaa binu qoode san rabbiirraa nu habbuusise barri kun gaa amma bara sagaltamii torba ta'e amma torbaa kana gaa maasha Allah tafsiira jammarree hanga kana laawwan jidduun dhiifne darasaa sheeni nu godhee jira sheen jamaa tokko arsiidha tafsiira kana sheekarraa fahame tafsiira kana isarraa haga tokko qaraane ilahirudduu kanarraa akkasitti gad qaraane sheen jamaalee kanarraas ganama ni hordofnaa tafsiira kana kuni waan hanga sheekana eegallu jennee haga dubbiin nuti jabaateetti sabiira kanarraa qaraa turre bas waan kanatti sheeni tabootaatan baatii meeqa jedhamee ta'ame tabootaatan hidhamne sheeni tabootaatan hidhamne waraqaa tanaaf gaa gurra kaa'ame waraqaa itti kennamti waan ta'eef harki takka hin qoraasuu hin danda'u tanaaf deema waajjuu kana keessa taa'uu hin danda'u sheeni waan beektu achumatti bakka nuti manatti toliyaa nuti siif hin beeknu silaatti dhabuu qabnu itti ol yaada baay'ee Kau isin arge yaadde Ugaan wargi yaadde akka waan reesu dinnaa ishee di waraqaa kana basi deemuuti gaafa tokko faa ciroo dhaqeetiin mannaaraa kanatti bu'ee waan nama rifachiisu makiinuma waan dhaqeefis wallaale bakka dhaqeefis wallaale makiinuma irraa bu'e irratti deebi'ee waacutti deebi'ee jire waan tun sheekaa seenaa sheekaa barraa'uu qabdu ta'e irraa dhageenya jechuudha tanuti immoo ijaan garuu baatanaa irra hamtuudha jireenya manaatii fi maatiidhaatii fi waan qabsoo isarra deemtu kana manguddoodhaaf namni inni fuudhee deemuun kun noolii isarra isuma kanarraa noolii eegata manguddoos karaa adda addaati qabbi rahmataa buluuf abbaa muraafaa jedhanii manguddoo jajjabdullee godhamtee ni deemti qabsoo hamturra ture akkasitti namni hubatee gargaaru sun jiru nutis akka barattootatti abaadee gargaaru sanii waan lafaa isaa miizaana sanaa isaa isa rabbi haa kaa'uuf naahiyaa qaraatti teenyatti hojii wal qabattee hamma nuti qaraatti dachaane bara kana amma tafsiira irra gattee ni alhamdulillah tafsiira kanarraa qaraanee tajaajilas hordofaadha amma barreeffachaadha waan rabbi nu laaffise gaafa hordofuu jalqabne bara 1997 98 fi sagal haga bara kuma lamatti motoroota bakara keessa turre buluuqas kana amma hajamidhaa kanatti deebine hajamidhaa kanas yeroo buluuqa kana tajaajila kana barreeffachaadhaa tafsiira wajji qaraan yaa rabbi osoo buluuqa ahkaamaa kana sheekarraan qaraane namni nama qaraasun jiru isa malee akka keenyatti nuti lubbuu isaa rabbi nu duraan fuudhin jaat saahibalii wajjin namni beelaan quufeensoo jibaan quufunsoo jedha akkasitti gaa warra buluuqa kana akkatti waliin qabu kana hawwaadhaa nutis amata rabbi nu haa eegu jedhaadha akkasitti baanee buluuqa jammarree buluuqa ahkaamaa kana saahibalii wajjin warra noorra hubatee wajji guyyaa majlisa heeraa qaraa asrii immoo nuti walitti deebinee walii baasuudhaan akkasitti hordofaadhaa turre gaafa buluuqa waliin irratti gahanne jittuu tana gaamattoota aanis dhaggeeffataatuma
akkasitti turee jechuudha sadarkaa tokkoffaati. Akkasii inshaallah daawwattoota keenya hedduu seenaa ishee keenyaa nama ajaa'ibsiisaa garuu immoo gaggabaabsineeti irra utaalaa akka muraadaa sanitti yeroon isaallee hin ga'u waan taateef jecha irra utaaluu jira. Mee akkasii asumaan ishee keenya yeroo achi qaraatan san darasoonni ishee keenyaa hedduu oowwituudha jechuudha dhageenya ishee umarraa ishee keenya rabbi umrii nu haa dheereessu hamtuu rabbi irraa nu haa qabu. Yeroo san keessatti darasaan isaanii hedduu oowwituu waan gari yogguu gartee xiqqishumallee qaban qabneef harkaa fi waan barbaachisu muukara jiru hunda deemsisuuf yaalii gootii jechuu dhageenyee darasoota san dhaqqabdanii jirtaniis. Barri 1994 nu dura dabre barri kun amma bara isheen hidhame kana darasaa oowwituun sun nu dura dabarte ammoo achirraa hafe kana seenaa san irraa dhagahuudhaan hordofuudhaan warra bakki sun bakka wanni sun itti dalagamtes keessa taa'uudhaan waan yeroo sanitti dhiheenyan amanni kun walitti aanaa waan ta'eef warri kunis amma oduu warri hidhaa jiru amma darasuun ishee kabbee malee hidha jira yeroo sanatti. Kanaaf oduu kanaatiin hedduu hordoffii qabna malee yeroo sanitti hin dhaqqabne miti warra kana amma. Hanga ishee keenya kana bira turtanitti amma hanga sila achi turte waliigala ishee keenya bira mata meeqa turtan ishee Maamad Zawuur. Isiin yoo xiqqaatte qaama isiin tuni bubbullee akka tokko bara hagaamata 17 gaajeetiin tilmaama. Fanni biraatiif achi majlisa biratti imaltan fa'aa nu qabdan. Nuti akka silaa keenyatti ishee qabatii deemnee bakki itti qaraanu jirutti yeroo sana akkasitti sammuu ta'e amante garuu namni obbo bakka takka ture deemuun gaariidha. Nuti waan namni kun nama isa dura jiru laalletti waa hordofaa namni nuti fakkii godhannu nu dura hedduu waan hin turiniif warra silaa jechuun waa fahame ni faca'anii nu dura yaane nuti amma sheekuma irratti qaxaroo jammarree qaxaroo banamaa isarratti qaxaroo buuseessaa isa jammarree hoggaa jammarruu waan amma hadiisa keessaa waan as baare fedhiin teenya malee hadiisa irraa duruu dadhabde. Isi haa qaraanu malee wanni nuti nuu galus kafaamus hadiisa waan ta'eef hadiisa kana odoo achi jirru qaraatirraa oolu nuti akka kasaaraa laalla. Majlisa Arabiyyaa mustaqillee waan hin dhaqiniif. Waan hin dhaqiniif. Kanaafuu isii tana fahamuu hin dandeenye xiqqoo qaraane baay'isii xiqqoo qaraanu wanaa namoonni haqi muraasni bira jiru tokko hargee baatan dhaqantu jira. Isaan kunis amma nasihaa isaaniis hordofne asii kaanee yeroo duraatiif hargee gara bahaa hargeedhaa imallee ishee Aliyyi Caateedhaa bira deemee ishee Aliyyi Caatee biratti amma gaa qaxaroo isaa sajjamarree barri kun amma bara 2000 takkaati. Bara 2000 takkaati. Akkasitti achi dheenee achi hagaamata tokko achi turre. Ani naannoo sudhaan tokko ol nasibatuu hin dandeenye. Qabbanaa jira biyya sanii qabbantichitti qoratti dhagaame. Maaliin godhuu qaba jee saahiba mariisisee namoonni qiyyaa mukaa wanni kasii deefaraatii dhiisee jira. An dhiisuu waraatiin waan hin danda'iniif achi ka'ee ol deebi'ee Harargee deebi'ee ishee Bakrii jechaa maddii amataa lammaffaatiin deebi'ee iraaba isaa sanichi qaraane achi booda shariika wajjin gadhee ta'ee ol deebi'ee immoo achumatti shariika wajji gadhee inni achumatti hafame warra achitti hafe keessaa hedduudha amma sheeka ta'es ni jira. Khasila way fahamee haalan naawu mata naawu fuudhee Harargee lixaasa ni galcheenne yaadne immoo ijoolleen hedduun hiriira waan ta'eef jecha waan adda addatti shaakalanii kun biyyaa yaa'ee akkasitti achi dhiisee ol deebi'ee ani sanbooda jechichas dhaqee yeroo achi turtan san keessatti dhugaa dhagaa akkuma beekamu rabbiin ilmi tana nama hundaan kennu isin saahiba hedduu keessaa rabbiin isin marate warra Harargee baa wajji turtan keessaa nama akka dhayitaniin faa gadda tokko buuseenaa dhageenyu sharaffaadhaa wajjiin wanni kun mudate jedhanii namarraa dhageenye
quraana nama du'eetti kottaa karaa jenna hoolaa isinii qophaa'inaan hoolaa keenya masiidan nuufida quraana bakka kanninaa fi nama ji'eefaatu jira waan akkanaaf haadha keenya akkasitti hoolaa qophaa nyaatan jechuudha keenya wanti sun hangoon dhugadha. Ati yeroo seenaa naannoo takka dheexuu himtu guyyaan guyyatti waan si mudate himuu dandeessu. Guyyaan guyyatti otoo hin ta'in gooma waliigalaa takka keessaa waan takka fudhatta malee yoo akka mudannaa waan eega gabbaate ala kanatti si mudatu yoo taate naahiyaan waan addaa nama qunnamu ala kanatti waa hedduu jijjiira. Tuni numa jirti fageenya galuunis numa jira. Walumaa galatti hoolaa achi gaditti nyaatuun numa jira. Hoolaan soorata jiraachuu baatee namichi gannuun taa'u. Sababni isaa eela qota horrechiiti. Eela qotanii eela qota kana hoolaa itti qalanii du'aa godhanii qotanii. Naannoo kamii kun gaafa sheerii naannoo kamii laangee immoo. Nuti laangeetti ishee qabattiin teenye yeroo isa isheen karaa haramayaa baatee tana daamota jedhee ganda tokko jira. Nuti itti dhayne yeroo harargee bixarraa achi dhaynu baawwanni adda namatti ta'u hedduu jira. Xabi'aan mana manatti wal dhabdi waan ta'eef. Laaffisoo jirti egaa laaffisoo kana baruun ammas yeroo nurraa fudhate asirratti kunis ni jira. Hoolaa kana mana ammasitti nuuf fidaa jechuun ijoollee wanni fidattee fi baay'inaan hoolaan akkachitti lagamu kun warra asii gadhee kanaaf hin ta'u. Waan ta'eef yoo ati halkan wadaana hoolaa buute ganama ijoolleen bakka akkasii buutee suma beekti. Ijoollee si kofla waan ta'eef ifi birraa dhiqannee si akka waa silaa wanni san fudhanna waan jedhamuuf tokko kana wanni ijoolleen wadaana maasittumatti isinii goonaa waan silaa kaana sumatti isinii jedhanii filatanii fi kuni yookaan dhaqxee keessa turte warra argee baa namatti tola. Baasa hodhan namatti tolanii yommuu yeroo duraate isaanis ol dhufan akkuma san ta'a. Nuti immoo bagadhayne qilleensi nama jijjiiramaa xabi'aan nyaataa nama jijjiiramti. Kuni jaalatti isaanii garuu immoo hedduu adda. Yeroo saniif hoolaa sana isinii fuudhee leellisaa jechuudha dhageenye akka dhageenyetti mee akkamitti akkasuma kateetee sammuu ibsi bakka jirtu. Isii kanatti seenuun fedhu maaltu maa kunnu isii kanatti talle waan ta'eef namni kun amma yoo ka'ee inni sun argaa biyya biroo jira waan kana yoo argee sakkaaseeraa san xiqqootti ba'e natti maayisee jeesanii bada ammoo kabaja namaa tokko sin ta'u amma ta'eef. Ayyar gachii ol deebitan majlisa kam keessa? Achi yookiin ol deebi'u argee baatii waliin deebi'ee osoo naawin hedduu natti tola ture haa ta'u immoo carraadha waan ta'eef jechuudha. Wanni godhu jirtu qabbantichi hedduu namiite waan ta'eef achiin ta'ee ol deebi'ee diifichaan dhaqee diificha hoggan dhaqu qaxaroo tana hanga walakkaadhaa gad dabarsinee waan ta'eef tashee kabiiraan irraa muka adduu fi ta'ee fi qaraan fi qalbiyyaa xiqqoo tashee kama dillaale sunis waan nu gargaarteef tanan ifin nu malee hedduu namuu ni laallata qaayidaa kabiirra kanaa jira achirraa hoggan ol dhufu diifichaan dhufee diificha hoggan dhufu raaba kama sheekaa sheekh Bakrii kana baatuma sadiitti fidee achi booda maal godhuu qabna jee ana kaama waan duraan gurra kiyya seene daalaan achi jammaruu natti tolle saayibban hedduun warri immoo bakka majlisaa naaf midhaan maduran deebiin uggaachi dhaqan isaanis sirruma sammuu amantee qaraati. Ani akaama qaxaroo kana waan hin dhagahee amma asitti daalaan kana jammaree jirurra hayyee Sheekh Muktaar bira deemuu qabna jeetiin baatii sadii booda Sheekh Muktaar bira dhufne. Bilbiltii dhufne rabbi rahmataa godhuufi Sheekni egaa aalimaa hunda hin qabne haa ta'u Sheekni nama osoo tamkiina hin argatin qaraasisuudhaaf nam tokko Sheekni tokko tartiiba argatee nama qaraasisuudhaaf deeggarsa bareedaa qabaatu qaba. Akkasitti hoggaachi dhufnuchis ni teenye waan qaraanee irratti ni qaqqaraanee akaama adda afaan sabboora irratti nu warra isaa akaamaan jaa Sheekni egaa nama khirriij majlis madiinatti munawwara irraa warra bahee waan ta'eef asitti uummas ilmi duraa waan silaa sheekutiin teenyaa si biyya keessaa qabdu fidhee deeme ilmi isaa guddoodha achi turree
أتشبودا فرايدس أتشبوتي تقرب إلى شغلة هاي أما سي يولي وجه سرتي لالو شامة تبرو برا دفون قبائل جيه شامة تبرو برا دفه شيء مختار برا مثلا شيء مختار برا مثلا توري بعد الله كامله جماعة متعدي ملي توري أشي خاء أسمو ما نبر بعدي واني دخلت أرجسان أرجع داخل تلون قبائل أنا كامنا أنا فوت تبي أكاسيتي شامة تبرو برا دفه أسيتيس متكو نان أكاره أجيبودا سايبري وجهي مريض أديك ما سولنا دي بيناجت عندنا تكررتني جامد تقول شامة تقول برس وجهي ما بمراسة ملي أما تاني لكوني دهلان ما في كتاب جودن وقت تشرحي لك كيف تجوالي كتاب جودن تقرأه عندك من الدنيا سنبود الديبس أجيبودا مو الشيخ براتين ديبي أما في إيدي جواني سما وانا من كيسو دندو يرو سنتي حديث وانت غير حديث ديبي أكاسيتي مسلم جمع الحمد لله مسلمس قدر بيدي كراني وقارس ربي منافسين كراني أبي داود سي كراني نسائس نكراني كيشو كتبني مالي تلميذي مو خلني في أوف في خلنا أوف وجي شغله كتبه يواد أو تيمالي جتوا خنتي أما نمني وا على جروبني كل يسوي أبو رسلاون بكسينا مسيرون قبض في المدرسة أنا دعامتي في المدرسة أنا دعامتي قالوا على ديمي قالوا رف حالي خرجتي بيتنا في بعض الجو وضيف الناس اللي كم وانته يا ربي آتما توري كذا ساعة قرأتي زي ده في فيلم لكن في فيلم نمر ما أتجرا وبنجربو أشتي شيء جمال أما دولا تفسيره قام شيء قرأتي ورجلك على نص والجري شيء جمال كوني أشتي وجدت الروان قام شيء لما فا ورق أيام مرقتي قرأتي ديبيسز deebi'ee agaa daawwilee qaree jira ishee irratti hojii turre wal beeyna ishee jamaal kun ugaan argu akkuma gama waa cuma san jirtanii echoo jirra duuba akkanaa miti mee xiqqoo madrasaa kana laaluun gaarii naan jeesoo madrasaa kamiin laallan jeeni barka tokko jeelaan tokko kaan gaafa ahabash cufame barana banamuuf deema silaa osoo akkasitti hordoftee naan jee duuba akkami seenanii jee information irraan fudhee والنتي مقالي ونتي وفات ديك أمان النتي نريبه عبدي ربي يعني سايي وياي نجل كابو مخي نايمي جيبين قديبه أو كان قديب وان بعدين وفي قراتي شيء خراب فتي بعد جت سكين إنت لا تقول بربادي تبي نما فرق الناس هم بيخاتي لك إيه سلكي نما ورد الدوجة إنرتي دمولي بركم قاما بركم ولا ما في باركم الله ما في تربة تيجي باركم الله ما في تربة تي أميروتنا أكاسيتي باركم الله ما في جهة تربة خنا أما جمرة للملك أكاسيتي كأما شيء شيء سنهدو تتاكي بولي أنا ما شيء بوسي ونو هناك توبتي دروكم ما نانو هندرا ونانو مسلمين هندرا دروكم وانتي أنن دبرس يعني كإنتي متسي هذا ماله إيجاي نتاتي دي لخنا بوري إيه ثم أنا بوي يجي تنين خير إيه أكاسيتي أقول لكو والنساء النجاح تسون تنفعني ومزرعة سي اختبار واقع شورا فدي مدرسة ركو هنا جماعة سدي تسنك خاصة إسا اتناك خاصة ما شاء الله أكاسيتي مدرسة سندك isinga guturraa gututti akka nama ittiin qaama dhiqatee sanillee ta'uu baatu ati xiqqishoo koorsii namaanii ta'a yoo qabbiyyaata xiqqoo ilmii tarafaa qabaattee jettee irshaada ta'e dura ni godha khaasatan nama duraan haala waa bareef nama duraan ilmii tara keessa ture bareeda barri kun amma
برا أحباش قاعد درا شيكوتين تيجتوني عقيدات أنا عقيدة رسول الجماعة ترى نيك أمنا هذه تومني عدد عقيدات أنا بكخنيتي هل كأفي سد عقيدة نكرانتو شيكوتين أحباش بفهم كل دوا عقيدة تخاطي كتاب بسورة في قدوس إلى أرجع شيكوتي كا أغتي براتين افتخار بلتي كبرات شوف حويه الدوا قبل كيسة تونانو أرسلتي برا أما برا جنك أبا أما تأفر ليه شوفها مبودا مركز لكم برنا بدمي شيكوتي بودو مجلس دي يفتح جليته قرينا كا شيخ المناصر بوري فان قرينا كا شيخ جمال كوبايو لافان نانو أرسلها شيخ عبد الجواد كوفان نانو بالرا صاحبان كله دوغانا نو جيم رايس دو جرالي برا كنانس nuti jolle la amma citero saniti jolle la warra gudda halal dani isan kana wajin aqida kana karam feddu fedi wan ka gushe kuti nuti anamu nuti haga sundero saniti khabirone aqida da ummata kana abasha kasiti warra shikuti watare san kaysin jirwan te nuti ba fe madrasa ala di bidene akan wadeti mu aqida kana sirati umanni shikuti gudda tarra wajju dawa dengan nafakate pada itu mate namni itu mate barakana to jeda fanis kacar nada madrasah dulu karam ticala mutarra nanti sa tufa asamina tufa sedita fal itu to jedan hidara je konsuli paspor ti sama rapor itu manusia di masjid itu terjadi merkaz sani TV agar berdeti nano takata kagama garusan keso tebari waktu mendium tentu cara dokternya sini saja ero biro ala khana padi ma abeka kese di ma biaya isya dan kese di jadi dulu ini nu kasumunya sini jangan tadi ya ini baka darsi adadan koraisu itu hidup gede akasiti ga isara markaz sene masyaallah kondisi wan Rabbinu ode ci xeysati ra fo danne ogame ka ci xeysati ogalama kana xeysati kitab ni silaga zarfi raga zarfi nama qaraisa khalq ilmi la xeysa jira ati hundarrahu muqtatafada jalituma kitaba ni qaraisa ni warese no fasili sani xeysati qaraisa ni hato mare to jila kana bukhari لكن هذا لما الهدايا في سبتيلا كإمام في فنت خانة تشرفنا أسكيسة أكاب شيء لوني حال نهاسو لما فصل هذا خانة كذي أسماء رجالا خانة فاهم تو إسر أكادا نتينا كذو إسر هم ده رجالا صحيح بخاري خانة كواني بيجالا تاي لا كذي بيها أنا جاي بعد أسماء رجالا خانة بيكون جادا الناس هني كبارتون أبا إسا مسدد يوجد أبي مسدد من مساعد من مغرب الجيل هنگا أبا بيقتي أو في أي ستكني لتي أي ستكني بود شيكوتي سادي في داسو تسادي من المقال ما شاء الله أكاسيتي خنا القرآن خيني وني قرأ كتابا أولا راهنگا كتاب البدل واحد الكبير هنگا كتاب العلمي فلتي هنگا وضوءتي قرأ خان الدبري كتابة اعتصام كتاب الاعتصام كتاب التوحيد دبلتي كسدي ومقرر جماعة قيلتي مو أكيدات أحوجالا بريتشي مقراسي كتاب التوحيد كان مقرأ يسأل جمعه أكيد تتبرع في أكيد تقرأ سؤال تادا نتي نو بينتي بينا وبامو جل نو الله اللي كسدي كتاب التوحيد كرس karane gadi lebi tu barno hanga baba sila sifata hajal tabuti isara karane warase durare lesu jazak akhbaru aqida kana chitti naga to fahame naga to kochu yudran umang karae mane mbe ko aqida wa aqida dia na ya aqidati akinu tibenu adamu abu mana kasit khitaba jala bore hurdufne masalah tanah khayati firqa muslimah ramin awal dari mereka majid majid al-sunnah wal jamaah wasatun sila firqa tanah itu
maali waan jedhamu hunda isiidha. Baaba ru'yaadhaa keessatti, baaba nuzulaa keessatti, baaba istawaa keessatti fi baaba imaanaa keessatti hatta akkasitti baaba qadaraa keessattis kan akkasitti tafsiila godhee nama qaraa isaa. Ani aqiidhaa keessatti dhugumatti nama isaatti har'aa misaalamuu agarri fi argetti addunyaarra hedduu jiraachuu mara. Maashaallah. Asmaanuu gabbaliyyaan keenya akkuma beekamu mana alima keenya jaalatamaa fi kabajamaa Sheekh Sharaf Muhammad jirra. Mee Sheekh Asmaanuu hanga qaraatan kana keessatti nama asajjadhu akkana kitaaba akkanaa qaray waan akkanaa dalagii takkaa'uu yoo akkana taatee yeroo gabaabduu fahamuu dandeessa nasiyaan akkanaa ni jira. Miliisa keessa nama nasiyaa akkanaa siidhaamuu yoo ni qabdan. Wallahi silaawwanni kun waan godhamuu qabu waan jiraachuun isii waajibaati. Wanni irra hedduun silaa nama amtoo muraasa osoo obsee bakka gahu hedduun akkasitti nama fakkii godhatu fi nama isa gorsu dhabuudhani. Ani hanga ala ture kanatti walakkaadhaa ol hin arganne ture. Moo wajjisa keessatti eegan dhufee namoonni fakkii godhatu tokko tokko ni jira. Yeroo takka takka bakka sana geenyaa nuti waan kanuma qaraana malee guyyaa tokko haajamamneeti masjida tokko imaama taanee qaraasifnaa jechuu kaayyoo akkasii hin qabnu. Abdii akkasiitis ni qaraane. Carraa kanaan hundootaa osoo beeknee silaa sirri qaraana turre. Maaliif uummanni keenya kunii fi shekkatii waliin hubattu waan jira. Ati numa qaraata akka oofte numa bakka rabbi isa kufta. Si barbaadatee qubataa namni akkasitti haa miira kanaa qabaatee guyyaa tokko namni keenya kun sheeka jee nutti haajama jennee ni gallasi ni jiras jennee abdii qabnu. Uummanni keenya amma shekkatii qubatuun amma waan ta'eef namni immoo ani galatatti galateeffadhu eega haaliidhaati ishee Jamaalee Khaliifati. Yeroo takka waa mudannaa ajaa'ibaa. Mucaan gaafa duraa wajjin deemee ala turre kun Suudii dhaqee ture lammaffaa hoggaa dhufu si ofuma jedhaan jee karaa Suudii kana. Yeroo kanatti anis fedhii ijoollummaadha waa Suudii kanatti himee miira na keessatti uume. Haa ta'u malee tafsiira obbo Sooraan kadhan jira. Tafsiira kana akkasitti dhiisee deemuun garaa na nyaate. Obboon halkan walii galee ganama nan diiga. Qaraatiin dhaabbatee naannoo gandaatti wal garreebinis dhufe. Suudii kana deemu malee ja'a aboo maallaqa qabu yoo godhan jedhee utii sana harkaa bitaa. Ammoonni haqiiqatti na qabe tafsiira. Tafsiirri kun waa hunda irratti mi'aawa yeroo sanitti. Tafsiira kana waliin gaadhu malee yoon deemillee waan jamu kaayyoo ni qaba. Garuu iddura abdii namni akkasitti bakka akkasii geesse jedhee gorsu waan hin jirre ani faayidaa hiriyaan tu wali qotti waan ta'eef mucaan kun deemee yoo beekaa'ee qabeenya argate. Ani qaraatee keessa osoo jiru xiqqoo irratti dhagahamaa beekaa. Innis miira akkasitti irratti haasaa waan ta'eef. Akkasitti amma gaa anis Suudii kana natti jabaatee inni halkan namatti ulaa qaraatiin dhaabbattee ganda dhaqee innis jira waan ta'eef na keessatti uume. Tarraa macarrashaadhaa asiin hin deemnu kitaaba karaa dhiisee kitaaba san karaa raamafadheetiin deemnaa caccalina kootuun jiru. Achiin akkasitti dura dhaqee na jala dhufe hoggaa inni dhufu qaraatiin jabbartee guyyaa sadii. Naan odoo qaraatiin sheekatu hin jirre qaraatii jaalatu. Naan majlisa sheekaa guyyaa tokko oole fedhiin duraan qabu irratti fedhiin hedduun dabalamte waan ta'eef dheessan jala deema. Amma hoggaa dhufu harkuu sadii mukaan namatti bule. Mucaan kun of fudhatta taa'ale. Amma inni kitaaba kana jammarii waan dhiisee deemuun abadan ta'uu ba'a murteesse. Mucaa kana garuu itti hibee sobe akkamitti adda bahaa jechuun na dhibde. Alaa kulli haal dhaqeetiin leelisaa jedhee kana faatti himee jennaan nuut oofaa ati akka nama olqoon qabnetti nu dura dhaqe jedhanii akkasitti hojii naaf mucaa mana galle itti dhufanii mucaa kana lola hamaa lolanii achi namni aadaa ganama subii sanaatee ka'ee badee irraa si buusan jechuudha. Akkasitti nu buusan kunis gorsaa waan dildila tokko kasansidhaa gidduu kanatti hafu tarkaanfachiisa keessa akka lalataa harargeetti namni hundi arsiin akka arsitti gorsaa hedduu qabdi jeetii tilmaama namoonni isaanii majlisa keessa jiru hedduu harargeen tun obsaa keenya kun adiqoonni xiqqaatti fakkaattee nu booda heddummaatee malee namni kun nu dura namni fakkii godhannu kun yeroo sanitti muraasa akka harargee midhaa kanatti
kun aga tokko na tarkaanfachiisee kabiroo immoo as booda jamaalee majlisa keessatti ani ilbilleen isaanii gad yoon ta'e isaanis saayima godhadha. Isaanis agara barumsa kiyyan beekanii akkuma nama isaanii wajji qarawutti na laalan. Waa'ee majlisa wal mari'annaa waa'ee nasihaa kee kanatti wal mari'annaa. Hatta gaafa amma annahu irraa as deebi'u kana namni fuudhee gama hadiisa sunanatti na deebise isa. Kun nama nasihaa naaf yaadaa ture. Wanni yeroo takka wanni si guddachuu ni jirti. Wanni amma asirratti guddachuu hin taane. Sanillee namni akkana waan san miidhanne na godhee yeroo takka tarkaanfachiise isa. Akka bira murtoonni godhe. Yaasumaanuu gaabbaleen kiyya hedduu nuti akkanuma gidaaratti ibsuneetuma karaa barbaachisuun mataa dhiibuu malee nama sajjadhaa minjuu waan hin qabneef hedduu warreen majlisa keessa turtan akkuma wal dura majlisa keessa ture namni muuxannoo argatu qaba oguu majlisa keessa ture kana aanimman keenyalleen asajjadhaa kitaaba kanaa karaa bifa kanaan deemaadhaan dhalooteef duubaatiif nasee akka yaannuun isinii jaa. Mallee gisee duuba deebinu warreen majlisa dura wajjin turtan keessa namni carraa jaami'a san dhaquu si wajjin ka argate jira ijoollee naannawa majlisa ishee tokko wajjin turtan keessa. Amma handequun kiyya ijoollee hedduuf nan himee amma hangana bakka san dhequtti majlisa kana geenyee qubannee qaraasifnaa kana abdii akkasiin turre kitaaba kanuma qaraata malee namni kun ati haajamumaadhaan namni sitti mulleen gaarii beeku. Asirratti gaaf tokko namni shee'ameen ibroodhaa daa'idha musaqqefiidha. Dhufee yeroo qaraatiin dhaabbatte kana yeroo shawwaal kana ol dhufaa karaa deellee dawaa kana ol dhufaa obbaa dhufe dalasaa gaafte kana walitti qabeeti gorsa. Kana amma inni illee yaadatu ammoo waliin nu qabee ati eessa jedhu gaafate ani karaa akkatti aanaa jiru karaa bakka kana injeeni akkatti beekan beeku. La ilaha illallah rasulullah. Ati diinni ni bal'aasu suma eeggataan jedhe. Hangatti jechuun eeggatatti takkaa yaadeen beeku. Ati maaman daabuu jennu. Diinni ni bal'aasu suma eeggataan jennaan. Amma diinni ni si masjidi kan jechuun eeggataa yaadee. Hojii bal'ee salaachisee beeku. Silaas tafsiiraan karaa buluu qallee karaa. Ganamumaan namni kun silaa osoo achirratti haasaa isaa san keessatti gabalee lafa fixuudha. Yaadara salaamni akka kiyyaatti maqaa fuutan. Arroma fi qopheessaa jee bakka rabbi isin kaa'u rabbi beeka. Atii fi bakka ifee kaa'inaadha. Arroma fi qopheessaa jedhamni akka kiyyaa kanatti maqaa fuutan. Laal barataa kana yeroo kana ati ibdura himmatul aaliyaa waan jedhamu kana xiqqoo nama tambiyaa nama godhu ati nama kudhan keessaa tokko nama jecha kan kana fayyadamuu dhabdu. Heddullee yoo dhabde jechuudha. Akkasitti inni kunis ni ture. Haga tokko nu gammeesse. Akkas ture gaafni sun dhuguma namni nama fakkii godhatu. Hatta addunyaa kanarratti namni dorgomaa yoo qabaate nama jabaa sirra jabaadha akka isaa ta'uu dadhabdee isa ta'uu akkeessita. Namni nama akkeessu immoo namni nama akkeessu takkaani caala takkaa'uu walakkaa nama sanillee ta'ee waa fe'inni sun dadhabaa namaan ta'u. Kanaaf akka hargetti namni fakkii godhannu yeroo sanitti muraasa kumarree hojii namoonni tokko tokko akkasitti sababa nuu ta'ee ni jiran. Jaami'aa argachuudhaa isin wajjin jira jette isiin tun haqiqatti yeroo sanitti amma akka amma hubadheetti osoo hubadhee silaatti fufee qaraatiitti jettee fufuun qaban ture. Haa ta'u sunis carruma waan takka hanga dhiittee hin arginitti akkasitti waa tilmaamu si dhiba. Wanni irraa fayyadamne guddaa ni jira. Madrasaa san akka nama bakka san dhaqetti wanni itti dhabne sun mayya. Haa ta'u garuu hogaachi dhaynu markazini suni akka Itoophiyaatti yaada Affaar irraa fudhata, naannoo Amaara irraa fudhata, naannoo Arsii, Jibaalee, Jimma, Oromiyaa kana guutuurraa fudhata, Dirree Dawarraa nama lama Haree irraa fudhata. Harargee lixarraa nama lama qofa fudhachuu isaatti dirqamata. Harargee sarara nama lama fudhata. Harargee lixarraa warri dhagahee ijoolleen isaa hojii qaraana hojii hedduudha. Maqaa isaanii dhabuun fedhu.
akkasitti bareednu dirqama isaan namni isaan barbaada nama furtama amma warri iltizaama ta'ee achi qara'u kan nyaataa dhugaatii itti godhanii isa kanatti godhanii nyaachisanii obaasan nama afurtama qofa alarraa yoonii fi nama qabaatee sharrafte sin dhoorgan ala teessee namni keenya nagaadin harargeedhaa tafiifinne keessa jirtu yeroo san muraasa akkasitti nama qaareellee nama baasee araarama qaraasisu hin jiru namoonni munurra bayyinatan nagaadonni arsiidhaa kajimmaa kanaannoo finfinnee kana jiran ijoollee isaanii himatitti qaadaa baasanii fi marfata san akka baratan godhanii nuti carraa kanas ilaallee namni keenya waluun beenu kan jirus baruu harargeedhaa jechuun ni garra ammoo akkumatti dubbalullee nu dhiba gaafannellee waan dinnuutillee immoo waan yeroo ofiisaa jirtu fagoo waan ta'e nuti isa gaafannee dhabuurran ta'u waan ta'e ijoollee sana duugaraan nu nyaattu adda baanee isaan gaddachaanii dirqama seessama adda addaa uumanii kufisan gaarama kana isaan nyaachisuu adda waan ta'e namti tokko feetee miti nama isaan murteeffatan tura muraasa waan ta'e akkasitti nu biraa gaddachaanii anaa fi achitti afitti harargeedhaa kanatti anaa fi Sheekh Isaa Mukhtaar amma miicata qubate kana naa fi Sheekh Isaa Mukhtaar achitti wajji saahiba taane wajji hordofaadhaa turre darsii keenya achitti amata lama wajji hordofaa turre waan dadhabne isa dadhabne waan barumsi kunis waan laashettiin ta'u halkan sirriibni kunis dhiqaadha akkasitti turre warra gama argeedhaati nu lamaani nu dura warri jiru immoo ni jira dufa'aa nu dura tokkoffaa ishee nuur xuroo kana baadha dufaan tokkoffaan nuti gaa deemnee warra dufa'aa saaminaadha waan ta'eef nu lamaani malee gamuudha. Akkas inshaallah waan hedduu namatti tolu. Erga achirraa baata yoo gara majlisaatti deebitammoo kallattumaan hara qubatiinsaa jirta. Yeroo achirraa baanu nam tokko hoggaa majlisaa deemee amata lama magaalaa guddoo san ture akkaataan itti yaaddu akka birooti. Takka itti fuftee madrasaa kana takka yoo dhabdee Suudaan deemuu takka Yaman deemuu akkasii waan akkasii ijoollee hordofaa turre. Haa ta'u malee شيء لا تبطل الدبيعات أنا في الرامين شيء نبدأ ولا وردفات له أمو أكان جنة تسرعني أنا بعرف لما تقوله kalau waktu itu urusan sekarang urusan acil waktu itu dua rumah sebulan aset itu sebenarnya satu sisi ini wah ini biar kopi ini suara biar gafin dia ciri beli nama terlalu ciri karena itu dulu tuh fatu ciri be acil tidak untuk fatu be bukan nama acil bohu anak mama tanah acil be karena tuh bukan masa mudi furat anji bakal itu karena tuh wal karena tuh soalnya guru guru mau nggak rafni itu makan awan jamu itu ada di mereka akan drama ini sebetulnya ada deh mungkin masuk ke dunia ternyata karena guru guru mau nggak rafni itu makan awan karena rafni ini cuma deh wan karena nggak bani madrasah kelas itu kayu kamu kasih tina amat karena pakai boleh tuh ada di pokok naga itu semua tiada wan jamu ini be nggak ciri sih kayak nggak tuh yeroo tuh Ramadana kana keessa sheekhat ziyaare chigandan ma adebe soomana ra baane jennu qaraatin sheekhat de uqada sheena ra dawala ture khootu ja hayaan jaane khootu ja hayaan jaa jennu nafar deese waan rabbi qadare ortu gaay guyyaa tokko narra murteessee arruftu malee sa'a duraa buruun dhufoot banjuun laki haya aje cufa abadi kotorimo arasi mijetu ja Sheikh Ammar dadda dari mundu ni Ramadan la mabane akana abana jeni isa diwe de bola guya sa ko ana data utara pura ni wonda bole shi akasiti tabuda arbu ko tu yem isu wankana na to bolan de imbene shaki singabu akasiti ka eke Uganda kumana namni butu shakki swali qabni sila abdurrahman information jolle sahibe tun qaba da bore ka fatun qaban ture nama ziyara rufe setani
أنا أما شيء إني أكون مدوم فايز هذه تكا مجلس بتكلم دي ممكن بربادي وأنجا مسلم قبامي بس إنتي لك إيش إني وترى جرب مدير ما خير نبي بيزي نحن نبي ما نقول لك نبي بيزي orang buka ucapan aja jalan. Kada siu kali memteni emang tena dararan suka mu yang berarti lagi. Agak anak mah isan akasi anak mau majlis ramah dalam kisi bahaya tuh kan agar majlis awal tuh kita boleh ketimben. Wah untuk semua nang karai saat itu tiada di kita terus tulen gara-gara. Akas semua kasih tin dia memang teh. Masih ini bantai di kota ini nak bina bahasa mana beruji sini, uji hasil ini nanti ise, ama ganti kubli. Saya karena saya kerja pun akan ambil, ani pun akan aja ini, ama salam terjadi ini, madu ayam masih boleh je. Ani ama nadrot oleh nak ambil. Namni ni haja mana ni kehiawan jauh bagari kita asa mana apa tu pun tak yang kalau amma amuan dek maghrib berarti maghrib aisyah di tu orang kan nak kau makina mufti aja ala ala asih luar dek mana sih amma shay ni abdina berarti orang te jadi bukan nak tiap harus nadi dia aja iba amma ga syekh amma ane أول سنتي ما يجيها كتاب اللي هم مثلا من بهي بكبروا توري وامرو برشاتوري نبي نما كراي سوغا إخوانك إيه جاهد المته مزيد سرنتاو كنان جيني شيني أما قدني سارة وطريقة بسيسي على كل حال وقاشيني متسيجو gubbaa qorichaa kana akkan itti yaadee ture kagaa birooti akka duraan itti beeknu nama hidhani. Hidhaa kana hidhallee nama fuullee sodaachuu hin baadhe. Eegu silaa fi fuullee qobsa kaasanii na hidhani. Amma sheeka didee maqaa didee kana ifi buusuudha. Hidhamee silaa hidhamee haala ciroo nagalchanii ciroo nageessani. Ciroo uumamaan baha. Akka tokko hin dalee gaa. Qorichatti immoo nama hidhamaa. Hidhamee tuma bobo itu mutesi mali asik feeti majlisa qaraayisee gandaawwan jooltaanaa jechuudha diinko jara kana sin beeku ba nam tokko bisee eega harikaati nama abdattee jakaatee deemtaame waliin beeknu amma akkasitti ishee murteessee amma idiluma deemaa jecheen yoo as bude jaayila saahibanii kanaatu waan birootii mashakkee adeemsa keessatti qohunaa iftee jirti naafi namni biroo larbuu isheen akkana isa baddiidhaa kartu khusus orang di Solo saya. Karena main terlalu tadi kata jawab saya di sini abang nama kijibir. Lalu kalau nanti alma oleh lah tu India tu, hoga board akhir ke apa nabas. Hai, polis mana tu sih nama akan kana. Amaga ek ada, agak fete ada nanti. Anas mungkin lo silas ufi awas bulat mulut cukup, itu cuma itu kau malik. Agak situ. Ya kan aman sih anis lama sih aku makan aja doa sih kode aja dia karena kali kali gede itu kan aja je anak makan gede dia makan apa bahasa di para akasiti di aci kane ufne hawa sangat ada hawa sih punya nama sabar sih Jalan ani kanan leje wah itu tibe masih sunan deje Syekh radat tiga ka jatuhnya bukan mau bawa beda amano wala la kana namni shani bijara Quran dicilin masih namni bapa di masih tibe mana tata namni nama kan tidak pada tibe baut amar ko bahimu masalah fikte Unuri gahaja wala Quran mas beda bolan na kata rasanya amaga asirat tinawa ala kabe kar ki durana me sheka ko tina sa ma kan ta so ko na ase nama dicho ko khabro dufa ki rufne as ko femma akasiti khane aswa tu gadi ne talati je lesun baadi takkabi or ture akasiti ubba ko charufu thane
gabaabumatti seenan asii hedduu dheertuudha. Ta'ee kan dhufnee amma bara haliin achii fi Finfinneedhaatti xumuramee bahee bara 2009 keessaa dhufne 2009 keessa waggaa dhufnu gara isaa jam'aa muraasa hojjaa dhufne dukkana ture magaalaan tuni gabaabumatti isiin dukkana ture masjidni tokkicha keessa nuti dhufne kanaa jira. Amma immoo warra alhamdulillah masjida 6 qabna. Kunis bu'uuma majlisati achi booda immoo daawwaadha farakaa daawwaatiif biyya keessa soolii jirti. Oguu dila imaltu sila ilmi keessa yaadaan kan mudannoon akkaan isin irraa fannifee takkumallee taasifamu duraan ta'isiin guddataa. Wanta akkanaa kana osoo nama gaafachuu ni tola. Sheekutillee yeroon garii gaafii kanaa gaafataman qoshuun irraa ja'a. Namni ala bahee ama tokko amata lama ala ture tokko wanni sun mudatu numa jirti beektaa. Isii tana garii ol wanni isa irraa wayyaadha maaliif waa hunda miidiyaa kanatti ol baheeti miidiyaa kana rakkise. Isii tana asuma amatti haa dabalu. Taate inshallah har'aan tana akkuma beekamu oguu laallu dirreen har'aan tana madda araashii itti eebbisaa ooltan akkasuma walumaanuu achi oolletun dirree namni amata lama takkaa'u sadii takkaa'u amata 5 itti nama leenjisaa ture fakkaattu. Ammas biyya tana akkuma isin waa'ee isii dubbattan duraan hedduu biyya dukkanaa suufiyyaa kana kanaan waan adda addaatiin marfamu wajjin har'a immoo oguu laallu gara waan majliinni gara amata 25 takkaa'u 27 keessa ture nama fakkaatti. Waan kanaan maaltu itti isin kakaasee bifa kamiin akka kanatti dalaguus dandeessanii akkami carraa yoo argattanii waan kana isiniifis akkuma yaaddanitti isinii argamee bifa irraan tana ittiin garrisaniin akkamitti argamsiisuu dandeessanii argamsiisanii. Isiin tuni sochii hedduu keessa dabarte ta'arra miidiyaa irratti miidiyaa argeettuu kana malee tatanarra babbareedduu hedduu dabre. Miidiyaan ittiin affeerii jechuudha. Haa ta'u garuu gabriitti sodaa gooftatee mukarra baatu ollaan jabeenya see jechuudha. Waa garii ollaa kan keenya saanuu jiraachuun si cibsiti. Ollaa keenya Ahabaashtu jira. Ahabaash wajjin qabsoo guddoo ture. Ahabaash kun kalamsa wajjin boofadhaa wajjin hardiibii wajjin walitti hidhata qabdi. Manni marii Islaamaa akkuma biyyattii hidhattuu isaa harka ture. Anaa kana qofallee osoo hin ta'in. Kanarraa kan ka'e dhiibbaa hedduu daawaa irratti godhaadhaa turanii nutis walitti bu'aa turre walidhaadhaa abbaa garii dalasaa jiran maadhaa turanii. Isa kana garuu rabbiin gargaarsifnee rabbiin gargaaree alhamdulillah haga tokko. Isaanillee jallamnee osoo hin ta'in isaan irra nu jallame arrabsinee osoo hin ta'in isaatu irra nu arrabse obsinee obsaan hanga xiqqoo rabbii beekumsa xiqqoo rabbii nu kenne gafaaliqaatii sababa rabbii nu godhe hawaasa tokko yeroo dura majlisni dhufee sirraa akka tokko ati waggaa biyya takka dhuftu majlisa qofa qaraasisuudhaaf dhufta malee imaamummaa masjidallee na laalte ittiin dhuftu. Haa ta'u hawaasni si fidu kun sumaa guyyaa tokko ganda tokko hoogganee hin beekne nama guddatti si yaada. As keessatti rakkoo waan nama goone qabdu taballeessuuf balleessaa rabbi dhiifama gaafataadha. Haa ta'u jettee immoo galtee godhattee akka qabataadha. Amataa kana keessatti deemnee madda araashiidhaa dura nuti keessatti hojjenne kaanaa kanatti hojjettoota irratti hojjenne. Hojjetaa mana ulaa afur qofaa kireessinee hojjetaan sunis nu gargaartu ijoollee jammaa mandii galtii hojjetaa mana farshoodhaa jiru keessa jammaa jala galchinee fidee. Kun madda araashiidhaa dura. Hojjetaan akka aanaa kanatti irratti hojjetamee jiru adda darasaa ta'e nuti. Qaabilillee akka bakka mana jammaa fi nu gargaarii irra geenye. Achirraa kan ka'e gara jam'aa shamarranii dabarre. Jam'aa shamarranii kanas harakaa madda araashii waan jedhamu kana dura kanatti jammarre. Kana dura hubban jiru madda araashii abbaan isii shaadan fuulati duraan argee baatuu jirtu achitti argee. Haa ta'u nuti immoo asitti hoggaa dhumu ka maddi araashii sanitti haalli nuun aanjawu. Mana marii Islaamaa isaan tolkaa qabu waan ta'eef isaan hayyamsiifne shaabbaa waraqaa dhaabnee mana kireessinee mana kiraa kanatti jam'aan kun akka qaraamu ijoollee jam'aa darasaadhaa irra hirree jammarree as keessatti ijoollee
إجالاتي قرآن كفيت هدو سرتيفيكيت خلنا في توري ما شاء الله سرتيفيكيت ورقة مقالات أنتي قبامي خلنا في توري دعوة رقم مثلا إنه هذا مقالة خلنا في هذا بيجي كذا كبي وقاديات الخيس ديمو شيكوتي وانا ما جاي بوقا بعديات الخيس ديمو شيكوتي قاهم قراتي وخطاب الجيس الرقات خطاب الرقم شيكوتي جو ورانا مش عملي له خطابتك كان قبل ثلاثة أربعين ما قرأت من الجسم الديدي قاعد وصلوا الجيس الرقات خطاب لي إيسا كتوما مكتب ورابي تقول لي بومبا سين أرجع شيكوتي دو بوسسدي توقف خطاب مثلا فيني ضروري لكن تقول شيء ضروري على عوار في وسط الأميان ولا كن جارمني بلوك دي كذي ولا كابل لا لك موتيجة إسا قرآن في إيجو مسجد جارم جندي سبحانه ما مقولته كنا هو كتابنا فيجو هو مدرسة فكأنه سرعة سواد كتابا رالو خطبان لينجلو مو ورك خطبان عليه ده فجودن ده فنا لا ليه تبعمي على تو ترتي جندا مسجد في سجورت أرشي سان مرة أرشي كلام بقوله كتاب هدو بني خرطونا تدراتي يقول لك هنا راسو جاكمني كتاب راسو نمو أقسام دعوة راتوكو أكاسيت كونس itu galti note thammo di ini ramu jala sharati arah irragenya tun madarashi akuma harangi lamang kesakti mundu ite sheikha kaina shayatun tura rahmata bulu bisa raunda nutis fakki san bulanne hawasnya kana kami terkadang apa mendengar bilang kemudian di wahai salat terati apa salata karena menyejukkan karena Quran karena gafar Rabbin Fatihah gafar usilap si Rabbin mana rala kisilap si bukan bu redun mana sejelap semua mana mana ni kabau bi karena mas atahiyatu kumpari kau ni kabau bi kami rudi seluruh bi karena bi kabau beda karena bi isa karena mu jurni jam ada saya bi apa kalau bi Juli jam marah karena berkaitan itu Fatih Gargar dan biji karatin dapat jamaah Hamdahirati hampir sudah jamaah kontaka jam mereka pada karatin jalan dapat asyik kurang busi kurang dah ini Juli nama jam mereka tapi sudah Juli tu agak om syajayane boleh be irati wajah sama tu dia aku harus Juli tanah darah bapa tahu di TV berasa ini ibu boleh tanah boleh خلنا نودوا وهو دبارة إنهم بعبارات الخيسة إقامة خطوطة قرابة ديجا خلنا تيجي جولة قراب سوجل قبله زي قراتين دابت جولة وقرات سوجل دي سودو لقى ديجا لنا ده مي خديمة وأقولي ده لك سير لهارد سير بير سبارات أخوشان زي ليت الجو قراسة شيء كتير مو كشان جولة تنا بواول قبضة الكابور سودان يو شيء كني كل ما يكي سينكين هوا سنة بكتر كتوم شيء كتير خبز على سين جنة نيرة بنقول غارب Akkasitti naannoo keenya kana ijoollee midhaan isaanis gisee yakkaan tarakaa jambaasa tarakaa tokko nam lama isaan qaraasu kanaaf kennani akka gandatti gisee waliin dhufeemmoo ijoollee daaraa fi waan kitaaba bitatanii ta'aafi jennee naannoo keenya midhaantu jira kuni waan galtee nuti waan citii milkaa'ina keenya xiyyeetii yaada. Maashaallah waan akkaan namatti tolu sochii hedduu dhagootanii akkaan laffaatanii fi erga as qubattanii amata meeqa lakkoofsiistanii jirtan. Torbaffaa fi dheemma Gara saddeetta faadhaa achi deebinee jirra. As keessatti gaa alhamdulillahi waan maabee mata rabbii kafaatis jedhameen rabbiin nu godhesettuudha. Ta'ummanni immoo diin kana deeggaruudhaaf godhesettuudha. Oduu ijoollee warra as nagaadee dhaabbii hojjetaa qotee bulaa qofa osoo hin ta'in dhalataan magaalaa keenya tanaatii fi naannoo keenya tanaa biyyoota khaasatan Ameerikaa keessa jiranii fi Awurooppaa keessa jiran asitti waa hedduu nu deeggaraadha. Majlisa kana nu utubaadhaa ture. Madrasaa nu gargaaruudhaan bakka tokko tattaafate isaanitti iyyina. Dallaa masjidaa bareedaa irra isin garsiifnee fi taankara bishaanii shaawura kana nu ijaaruudhaan kuma kana osoo majlisa irrattis gahee guddaa taphatanii jazaara isaanii rabbi haa qabaluuf dhalataan magaalaa keenya tanaa hedduu baay'ee dhala jira. Haa ta'u garuu karaa harca'ina qabuun jira malee odoo karaa gurmaa'ina qabuun jiraateen waan guddoo hojjetan illee yaanna. Moota isaan nu godhan egaa haaliqaati isaan galatooffachaadha. Taa'aatti mallee diini waan ta'eef
madrasaa bareedaa akka nu jaalan egaa khaliqaatiin abdannaa. Isaan qofa osoo hin ta'in nagaatiin teenyalleen sochii bareedduu gootee deeggaraa turanii masjida jahan kana takka alaan kadhanne bootaa isidhaa masjida tokko yoo ta'e malee masjidni hundi bootan bitamteeti. Kaan mootummaarraa kadhannee lafa godhanne gara lafa taaree gara 16,000 ol qabna. Mootummaarraa fudhannes haala kulli haal tana fakkaatti gabaabinumaan yaada dhibee keessatti haga sulta fagaadhee waan adda ta'e ta'a himuu miti. Haa ta'u garuu ana xooyilibu ilmi malee وليس بعالم. akkasuma akkuma amma jettan kana sheekhan yoonni guddoon beeki ilmi keessatti umurii dheertuu takkaa'uu ilmi guddoo qabaatuu jiran hawaasa kanaa dhimmamanii dhugaadhaan gabbu'anii akka waan ifitti dhimmamanii dalaguutu jabaataa wallaahi jarraa hedduu akkasuma hedduu nama hawaasaaf yaadu ta'uu isin garree mee sheesharan maqaa isaanii duraanii jijjiirratan moo maatii qabanii abbaayyuu jedhamu. Egaa maatii waa nama dhibbu jira bareeda. Addunyaa kanarratti wanni laafee jiru irraa ilmaanii akka jechuun ilmaan laafa jechuudha miti. Waan asbaabaa san geessinaan ilmaan argachuun sababa ogeessu sirraa eegama. Akkasii sababni ilmaanii warra argachuudha abbaa warraati. Abbaa ilmaan sadiiti. Hangafni ilma kiyyaa Abdurrahmaan jedhama. Intalti muhibbaa jedhamti. Tatti aantus intala inaas jedhamti. Haa ta'u malee isheen ilmaan kadhale qofa osoo taane namni waa alif jechiisu tokko namni waa qaala jechiisu tokko ilmaan kadhalte kana yeroo muraasa hojjetee isa hojii ooltu kanaatti ilmaanii kun ammoo mataan duraa asiin dabre akkatti dhaabra beekneeta. Akkasii inshaallah ilmaan keessanillee isin dhaalu qofa osoo hin taane isin caalu ta'uu hawwina. Kanaafuu ammaan tan erga majlisa jammartan gara haramata torbaa takka uummata saddeetii takkaan fallee jirra jettanii akkuma kana keessatti wanni ati sila dhugaan irraa gammaddees takkaahuu hanqinni tokko tokko kasila sirreeffatutti haayyoon kasilaati nama ganaa qubatuuf nasihaa gootu takkaahuu nama qubatee jiruuf nasihaa gootu nama akka keessanii kanatti amriin akka teessanii kun dingatatti irra dhuftuuf takkaa'u irra dhuftee jirtuuf wanni isin dhaamuu qabdan sila deemtan kana keessa muuxannoon bareedduun isin argattan akkana ta'a jettee akka ifii tokkotti nama tokko kadhaamtu. Haasawuutti kiyyallee dhaabsee keessaa qaba. Edaa namni waa barate kun utuu ati hin beeknes namni si abdataa. Suma laafaa kana sii takka mana tokko hoogganuuf qopheessin. Edaa aanaan hoogganuudhaaf namni qopheessanii. Wanni qaayidaan haali qaatii namaan deeggarame takka sadarkaa guuturraa si gahaa. Haa ta'u garuu namni nama duratti as bahuudhaaf waan nama duratti isa as baasu saniif sababa ta'e hundi arraba irraa qopheessuu qabaan jedhan. Akkuma isheen maqaa ishee ameen akkasuma jee ibsanii arraba irraa qopheessuu kan dura hawaasummaa barachuudha. Hawaasummaa fi qaraatii garaagara. Hawaasummaan akkuma qaraatii kanatti namni hooggansa keessa ture amma warra digirii qaree dhufe wajjin garaagara. Guyyaan fuudhaa yeroo maal qabaa dhabaa. Guyyaan dhibdeedhaa maal qaba bara. Guyyaan du'aa maal qaba bara. Ati sii waan kana hin bareen sii waan kana hin beekin uummanni immoo waan guddoota akkasirraa eegaa qaraatee hojii dhufte qaraatee tokko hata ziyaara kana jirtu asuma majlisa keessa oolte. Hata ziyaara namatti illee asumatti saraan diigame deemee wanni kun diin irratti dhiibba qaba. Yeetiin itti maama akka namaa ifi waan kana itti seenee hojii dhalli baratee tokkotti jechuudha. Gama siyaasatiin ammas diigni siyaasatti inni haajama haga tokko haga nu baddeetti siyaasa akka ibiddaatii jee namni haalimaa tokko otoo jeellaa guddisuus hin taatu jee manaa sirra qubata. Dhaamus hin taatu jee manaa si qabbanaa. Kanaafuu liannaa tarko siyaasatti mina siyaasaa jaa warri kun ammoo siyaasaa lakkisummaan mataa isiitu siyaasaa jaa. Kanaafuu namni arrabmoo zamanni amma nuti keessa jirru kun zaman akka sheekotiin teenya keessa jiraatetti miti. Zaman illee wal dhabaa miidiyaatti illee si adeemsa zamanni ammaan tana. Isheen tokko miidiyaa irraa qullaa ta'e sin ta'u waan mugaa kan kee deemu hubatiin jechuudha.
ودو شر اللي هذا شر برتي شر درب بزون ترى كم إنسان برتي إفتي سوجيتشا aku masa hati Cina kamu tidak sedar babu kiri babu shari rang kerana aja bahwa tanpa berkali karena aku zaman rakyat saja zaman media aku wan tulis wan hamatis aku